Ijoollee egaa ni yaadattu yoo ta'e qophii keenya Itoophiyaa kanaan dura godambaa biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti argamu deemuudhaan afteewwan ilma namaa kan Luusii yookiin Dinqinesh akkanumas immoo kan Salaamii fi meeshaalee namoonni yeroo durii itti gargaaramaa turan isin biraan geenye ture ni yaadattu miti eeyyee egaa asittis egaa agarsiisaaf wanti kun dhiyaatee jira jechuudha isinis warri carraa argattanii bakka kana dhuftanii daawwachuu dandeessan akka dhuftanii daawwattan isin affeerra jechuudha ammas egaa daawwannaan keenya itti fufaa jechuudha ogeessa wajjin nu waliin tura. Egaan ijoollee amma immoo kan nu argamnu hambaawwan biyyi keenya Itoophiyaan akka hambaa addunyaatti galmeessistee argina jechuudha. Hambaawwan kunniin argamni jara biyya keenya Itoophiyaa keessaa ta'anillee malee akka qabeenya addunyaatti jechuudha kan jarri galmaa'anii yookaan dhaabbata hambaawwan kana galmeessu takkatu jira. Innis immoo UNESCO jedhama. UNESCO to galmeesse jechuudha. UNESCO kuni United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization jedhama hiikaansa. Egaa akkuma as biratti argitanillee yeroo dhiheenya kana tibbana kana kan galmaa'e gaareen Baalee tokkodha jechuudha. Gubbaa irratti kan argamu Baaleen yeroo dhiheenya kana kan inni galmaa'e hanga akka hambaa addunyaatti jechuudha. Sana qofaa miti haalli teessumna lafa geediyoollee wagguma kana yeroo dhuma dhiyeenya kana kan inni galmaa'ee jiru jechuudha. Egaa Baalee kana egaa osoo dhaqxanii daawwattaniiti baay'ee ajaa'ibsiifattu gaara ol ka'iinsa isaatiin yookaan guddina isaatiin lammaffaa ta'e biyya keenya keessaa jechuudha akka Itoophiyaatti jechuudha. Tokkoffaan gaara Ras Daashin kan jedhamu naannoo kaabaa kan argamu naannoo kaabatti argama jechuudha. Naannoo kaabaa kana keessatti kan argamu isadha. Inni lammaffaan gaareen Baaleedha jechuudha. Si'a duraatiif egaa Itoophiyaan biyyi keenya kan isin galmeessiste bakka amantaa Laallibalaa jedhamu dhagaa tokkorraa bocamee hojjetame bataskaana kanadha. Bara 1978 itti aansee immoo asuma kana as biratti kan argamu gaara Sameen jedhamu sanadha jechuudha. Itti aansee magaalaa Gondar keessatti kan argamu Faasil jedhama. Gamoo Faasiladas jechuudha. Akkasumas Aksum itti aansee Xiyyaan illee jedhaatiyyuu hambaawwan as biratti argaman hundi hambaa Itoophiyaan biyyi keenya abbummaan isaa Itoophiyaati kan Itoophiyaati. Garuu akka hambaa addunyaatti eegumsi isaas kan inni godhamu sadarkaa misooma isaas wanti hundinuu sadarkaa intarnaashinaala ta'eetiin sadarkaa addunyaatiin jechuudha. Kana jechuun immoo egaa daa'imman akka hubachaa deemanii fi qabeenyi kun akka qabeenya addunyaatti gaafa galmaa'u biyya keenya Itoophiyaadhaaf bu'aa inni kennu yookiin immoo waan addaa qaba jechuudha. Dhugaadha. Sirriitti waan addaa qaba. Addummaan kunis misoomsuudhaan wal qabatee ekspertoota intarnaashinaal ta'an baasii sanaa wajjin wal qabatuun ilaalchisee eegumsa sanaaf godhamu wal qabatee biyya keenya beeksisuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphatu jechuudha. Akkasumas immoo hambaawwan kan akka sirna gadaa kan akka cambalalaa kan jedhu kan uummanni Sidaamaa waggaa haaraattiin simatu akkasumas sirni ximqataa fi masqalaallee akkuma hambaatti ayyaanni masqalaallee dhugaa haala akka hambaa addunyaatti galmaa'ee jira jechuudha. Walumaa galatti egaa kun hambaa biyyi keenya sadarkaa addunyaatti galmeessiste beeksisuudhaaf dhiyaate jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan egaa bineensota baay'ee nama ajaa'ibsiisan kan biyyoota biroo keessatti hin argamne baay'ee qabdi. Bineensota baay'eetu biyya keenya keessatti argamu. Fakkeenyaaf as biratti akka ilaaluudhaaf yaallu kun Waaliyaa Ibex kan jedhamu kunillee
biyyuma naannoo kaaba biyya keenya keessatti kan argamudha. Akkasumas gaareen Baalee keessatti argama. Niyaalaan immoo kunis immoo achuma naannoodhuma Baalee keessatti kan argamu Baalee Moonkii jedhamee beekama. Kun immoo jadala. Jadalli kun immoo jadala lapheensaa diimaa jedhamuudhaan beekama. Warreen kunis jedala. Akkasumas baay'een jira. Swine Certivist jedhama kunis illee amma immoo kan argitan kunoo simbirroowwan biyya keenya keessa qofatti argaman ajaa'ibsiisoo ta'anidha jechuudha. Simbirreewwan kana 16 ta'an simbirroo naannoo 860 waan akkasiitu biyya keenya keessatti argama. 16 as biratti arginu immoo kan Itoophiyaa keessa qofatti argamanii fi biyya biraa yoo deemnellee arguu hin dandeenyedha jechuudha. Egaa walumaa galatti biyyi keenya biyya baay'ee miidhagduu bosona isii keessa deemnee kan hin fixne qabiyyee bosonaa see bineensota see ilaallee simbirroowwan see ilaallee quufuu hin dandeenye biyya miidhagduu akkanaa qabna jechuudha. Itti aansuudhaanis immoo kan nu arginu biqiltoota biyya keenya qofatti keessatti argaman illee arguuf ilaaluuf deemna jechuudha. Egaa akka asirraa nu daawwachiifte yookaan immoo ijoolleen daawwachaa turanii bineensota bosonaa biyya keenya Itoophiyaa qofa keessatti argaman akkanumas immoo simbirroota gosa garaagaraa biyyuma keenya Itoophiyaa qofa keessatti argaman kan biyya biraatti hin argamne egaa asitti daawwachaa turre amma immoo biqiloonnis akkasuma jechuudha. Dhugaadha biqiloota egaa yeroo biqilootatti seennu biqiloota kanneen hin beektu jedhee yaada. Fakkeenyaaf kun as biratti kanneen biqila keelloo kanallee yeroo fulbaanaa bara hin argina. Kunis biqilaa Itoophiyaa keessa qofatti argamu. Warreen kunis damee abaaboo keessaa tokko kan ta'e Desert Rose jedhama. Dhugaadha warri kunis biqilootuma biyya keenya qofatti argaman keessaa muraasa jechuudha. Waa'ee bineensotaa eeguu kaasnugaa bineensota gurguddoo kan jedhaman immoo Big Five jedhamuudhaan beekaman kan biyyi keenya qabdu keessaa jara muraasaaf haa ilaallu. Akkuma arbi tokkodha. Arbi bineensa Big Five Itoophiyaan jedhu. Akkasumas immoo kiyaansee leenca dhumarrattis qeerransa warreen bineensonni warreen kunniin bineensota gurguddoo biyyi keenya qabdu jedhamee kan inni beekamu jechuudha. Egaa ijoollee akka ogeessi isinitti mee egaa akkuma dura kaasaas turre bineensota gosa garaagaraa biyya keenya Itoophiyaa qofatti argaman akkanumas simbirroota gosa garaagaraa baay'ee miidhagoo ta'anii fi hawwatoo ta'an akkanumas biqiloonni gosa garaagaraa Itoophiyaa qofatti argaman bifa viidiyootiin egaa waraabamee akka namni as keessatti daawwatee biyyi keenya maal fakkaatti Itoophiyaan qabeenya akkamii qabdi jedhee akka irraa baratuuf egaa bakka kanatti kaawwameeti jira jechuudha. Akkuma torbee darbe isiniin jenne warri carraa as dhuftanii daawwachuu dandeessan qaamaan dhuftanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akkanumas qophii keenya Itoophiyaa isin biraan gahaa jirru kanarraallee egaa barumsa guddaa akka argattan abdanna jechuudha. Ammas egaa daawwannaan keenya itti fufaa. Mee kan itti aanu immoo maal nu daawwachiista? Daa'imman maal haa daawwatan? Egaa biyyi keenya Itoophiyaan paarkiiwwan biyyaalessaa ta'an hedduudha kan ishiin qabdu. Dhugaadha. Paarkiiwwan biyyoolessaa kana keessatti immoo akkuma dura kaasaa turre bineensonni bosonaa biyya keenya Itoophiyaa qofatti argaman akkanumas simbirroonni fi biqiloonni gosa garaagaraa paarkiiwwan kana keessatti argamu. Bineensonni achi keessatti argaman akka fakkeenyatti maal faadha kan jedhu egaa ammas ogeessi keenya itti fufuudhaan isinitti himaa nu waliin tura. Egaa galatooma akkuma ibsaa turre bineensota baay'ee Itoophiyaa keessa qofatti
biyya keenya keessa qofatti argaman baay'ee arginee jirra. Achi biratti warroota bineensota gurguddoo jennullee shanan kan akka leencaa, arbaa, qeerransaa illee ilaallee jirra. Amma immoo bineensonni kun bakki jarri jiraatan of danda'ee jira jechuudha. Bosona kan nu jennu Itoophiyaan immoo bosonota baay'eedha kan isiin qabdu. Egaa sanneen keessaa bosonoonni 29 ta'an akka bosona biyyoolessaa ta'anii kan galmaahantu jiru jechuudha. Kan akka bosona Gaarren Baalee, kan akka bosona Awaash, kan akka bosona Oomoo jennu baay'eetu biyya keenya paarkii biyyoolessaa Oomoo, Awaash, baay'eedha kan jiranii. Cabaraa Corcoraallee kan jedhamu jira naannoo kibbaatti kan mul'atan kan jiru, Nacci Saar kan jedhamus immoo asuma jira. Paarkiiwwan baay'eedha kan nu qabnu. Bineensonni kun egaa bakka kanadha kan jarri jiraatan. Egaa sanumaan wal qabatee amma fakkeenyaaf as biratti kan nu arginu Jadala siluma naannoo Baaleetti kan argamu jenneerra. Naannoo Gaarren Baalee keessatti kan argamu. As biratti kan arginu immoo Gadamsa jechuudha. Walumaa galatti egaa bakkoota baay'eetu kan bineensi keessatti qorannoo gaggeeffaman kan of danda'an bakka of eeggannoo of danda'an wildlife reserve kan jennullee bakka adamsuun keessatti gaggeeffamu baay'ee kan naannoo 37 ta'an akkasumas bakka hawaasni keessatti kunuunfamu waan akkasiillee Itoophiyaan biyyi keenya bu'aa baay'eedha kan isiin uumama wal qabatee qabdu, qabeenya baay'eedha kan isiin qabdu. Asitti eeguu darbinu immoo qorannoowwan gama yuunivarsiitii Finfinneetiin gaggeeffaman keessaa hojiiwwan isa jaraan dhiyaateedha jechuudha. As biratti bineensotni isin argitan kunniin yookaan simbirroowwan wantoonni kun waan lubbuu qaban kan fakkaatan garuu immoo kan lubbuu hin qabnee fi akkaataa taaksidermiis jedhamu akka afaan ogeessaatiin sana jechuummaa inni keessoo jaraa keessoo wanti jiru kun akka jiruun keessaa ba'ee supheen isaanii kunniin gogaan isaanii akkuma jirutti keemikaalaan gogfameeti kan argitan jechuudha. Bakka kanatti agarsiisaaf dhiyaatanii hundinuu haala sumaaluma sanaan kan gogan jechuudha.